Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saankaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluutiin boqonnaa lammaffaa torbee darbee eegallee akka turre ni yaadatama. Kutaa darbee kutaa tokkoffaadhaan seensa isaa ilaalleerra barumsa kanaan maal akka barannu akkasumas kitaabni qulqulluu afaan maaliidhaan akka inni barreeffame walumaa galatti kitaabni qulqulluun bakka tokkotti akkuma barreeffamne yeroodhaanis akkuma adda adda ta'e afaan ittiin barreeffamellee akkasuma adda adda ta'uusaa ilaalleerra. Dabalataanis immoo hiikkaa kitaaba qulqulluu kan jedhuun hiikkaawwan addunyaa hanga kitaabolee bebbeekamoo guyyaa har'aatti tarreessinee ilaalleerra. Isaan keessaa sirriitti kanneen beekaman kan jalqabaa hiikkaa abbootii 70 kan jedhu ilaalleerra. Abbootiin 70 afaan Hibruurraati yookiin afaan Ibraayisxiirraati gara afaan sirriitti yookiin gara afaan Giriikitti isaan fidan kitaaba jalqabaa jedhamee kan beekamu sana ilaalleerra. Dabalataan immoo afaanota warreen afaan kan akka Suurestii, Laatiinii isaan biroo Ingiliffaa King James Version kan jedhu guyyaa har'aallee kan amanamaa kan jedhamu hanga sanaatti kan jiru ilaallee turreerraa jechuudha. Dabalataanis dabaluudhaan waa'ee Itoophiyaadhaaf kitaaba qulqulluullee tuttuquudhaaf yaalleerra. Hanga kanatti ture kan barannee guyyaa har'aa immoo achumarraa kaasuudhaan kitaaba qulqulluudhaaf Itoophiyaa kan jedhuun barumsa keenya itti fufnaa jechuudha. Muraasa barannee yeroo darbee asumarraa kaasnee walitti qabnee baranne baay'ee gaarii waan ta'uuf walitti qabnee barannaa jechuudha. Egaan kitaaba qulqulluudhaaf Itoophiyaa yeroo jennu kan jalqabaa waa'ee Itoophiyaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa kan jedhuu fi kan lammaffaa immoo hiikkaa kitaaba qulqulluu gara afaanota Itoophiyaatti kan jedhus immoo itti aansinee isaan kan lamaan guyyaa har'aa kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Egaan biyyi keenya Itoophiyaan kan nama dinqisiisu iddoo darballee kaasuudhaaf akkuma yaalle jalqabumarraa kaastee seera Ooriitiis akkasumas seerri Wangeelaa son dhufiin dursite biyya Waaqayyoodhaan beektudha kan isheen turte. Isa kanaaf kitaaboleen qulqullaa'oon caqasa baay'ee kaa'aniiru. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kan jiru gara fuuldaatti ni kaasna. Inni kun akka fakkeenyaatti kaa'uu dandeenya. Bara kakuu moofaa keessaa biyya kakuu jedhamee kan beekamu uummata Israa'el ta'us Itoophiyaanis waadaa kana hirmaatteetti. Itoophiyaanis waadaa kana sirriitti hirmaatteetti. Unkaan isaanii olitti iyyuu Waaqayyo yeroo inni biyya keenya fakkeenya kaasuudhaan gaafa inni isaanitti dubbatu ni agarra. Fakkeenyaaf raajii Aamoos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 yommuu ilaallu yaa Israa'eloota isin anaaf akka ijoollee Itoophiyaa miti jechuudhaan dubbata kitaabni qulqulluun. Akka eenyu akka ijoollee Itoophiyaa miti. Innaa Itoophiyaanonni unkaan kanarra Israa'eloota irra caalanii isaaniif akka fakkeenya ta'utti illee kan ga'an turan jechuudha. Bara sana Israa'eloota kana fi uummanni biroon Ormoota jedhamaa turanii Itoophiyaan garuu Israa'eloota wajjirraan Waaqayyoon waaqessaa kan turte biyya tokkittiidha. Addunyaarraa jechuudha. Biyya tokkittiidha. Dhugummaa kana immoo dhuguma kitaabni qulqulluun haala adda addaatiin qabatee ni arganna. Fakkeenyaaf mee muraasaanii haa ilaallu kan jalqabaa. Jalqaba kaasuudhaaf kan yaalle seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokkoffaatti ibsamee kan jiru. Museenis intala warra Itoophiyaa waan fuudheef sababa inni intala Itoophiyaa fuudheef Maariyaamiidhaaf Haaroon isarratti ka'anii jechuudhaan dubbata kitaabni qulqulluun ilaala. Ingidihi seenaarraa akkuma itti beeknu Israa'eloonni namoota amantaadhaan isaan fakkaatan irratti nama biraa wajjirraan gaala taasifachuun isaaniif hin eeyyamamu.
Isa kan akka fakkeenyaatti ilaaluudhaaf kan akka Yisihaaqiif Yaaqoob haa ilaallu. Yisihaaq ilma Abrahaamidha. Abrahaam mucaa isaadhaa fi yeroo haadha manaa barbaachisu maal jedhee ture garbicha isaadhaan gara saboota biyya kootii deemi malee biyya kanaa mucaa koodhaaf haadha manaan barbaadini jechuudhaan gara biyya biraatti ergeetu achirraati haati manaa isaaf dhufteetti jechaadha Saaraa jechuudha haati manaasaa. Kan Yaaqoob illee akkuma kanaati. Kan Yaaqoob gara biyya Sooriyaatiin biyya Laabaan jiraatu eessuma isaa bira deebisuudha. Haadha manaa lama argatee kan deebi'e. Innaa isaan kun maal agarsiisu Israa'eloonni aadaa isaanii keessatti namoota waaqayyoon waaqessan jiran gaa'ela taasifatan. Innaa wanta hin taasifanneedhaaf Museen garuu dubartii kana dhugaa taasifateera. Dubartii Itoophiyaa hojjetan jechuudha. Inni yeroo kana waaqayyo garbicha koo Museetti akkamitti dubbattu jechuudhaan Haarooniif Maariyaamitti dubbate jechuudha. Maaliif Museen dubartii kana fuudhuudhaaf itti dubbatan waan ta'eedhaaf. Innaa kana booda Maariyaamidhaan lamsiidhaan ishee adabe. Inni adabe booda garuu Museen kadhannaa isaatiin kadhatee fi lamsii kanarraatti obboleettiin isaa fayyuu dandeesseetti. Inni kun kitaaba amma dubbisne lakkoofsa tokkoo kaasnee amma 16 dubbisne arganna. Seera Lewwotaa boqonnaa 12 jechuu kooti. Museen egaa kaaylaaf kan filate kun akkuma isaa waaqayyoodhaan kan beektudha malee waaqayyoodhaan kan hin beekne miti. Maaliif jalqaba aadaa isaanii miti. Lammaffaarratti immoo waaqayyo kan inni raawwatellee kanuma kan agarsiisudha. Osoo Museen dhuguma nama amantaadhaan isaan fokkaanne waaqayyoodhaan kan hin beekne hojjetaan gaa'ela taasisaa jiru ta'eetu waaqayyo maal taasisu ture? Mukaan Maariyaamiidhaaf Haaroonitti dubbachuudhaaf Maariyaamiidhaan adabuu naa turuuti kan adabamu ture Musee ture jechuudha. Garuu waaqayyo maal jedhee garbicha koo Musee irratti akkamitti dubbachuu dandeessu jechuudhaan amma kanatti dubbateef. Maaliif inni kan inni raawwates wanta hamaa miti. Anumaan kan beektu ishuma hojjetaan gaa'ela taasifate malee lammeeta warreen alagoota keessaa miti jechuudhaan dubbate. Jechuudha hiikkaansaa. Kana seera isaanii keessatti bakka baay'eetti yeroon isaan ormoota hojjetaan tokko ta'an yeroon isaan gaa'ela raawwatan waaqayyo bakka baay'eetti isaan balleessaa turedha. Keessumattuu waggaa 40 isaan biyya Gibxi irraa kaanii gara Israa'elitti deeman keessatti namoonni baay'een kan dhuman tokko gaa'ela hin barbaachisu raawwachuu kan ka'edha. Museen garuu kan raawwatee haala kanaatiin warreen itti dubbatan adda maal ta'aniiru adabamuu ragaaniiru jechuudha. Maaliif Museen gaa'ela kan raawwate nama waaqayyoon hin beekne osoo hin taane akkuma isaa waaqayyo tokkicha kan waaqessitu mucayyoo Itoophiyaa wajjiraan gaa'ela wanta raawwateedha. Kan lammaffaan immoo jalqaba kan kaasne raajii Amoos haa ilaallu boqonnaa 9 lakkoofsa 7 kan jiru jechaadha. Kitaabicha akkas jedha. Yaa ijoollee Israa'el isin anaaf akka ijoollee Itoophiyaa miti jedha waaqayyoo jedha. Ilaala kun maalti jecha waaqayyooti. Waaqayyo akkas jedha. Egaan kun kan dubbatamaa jiru seera Ooriitii keessattidha. Seera Ooriitii keessa. Yeroo sana immoo ijoollee waaqayyoo kan ta'an Israa'elootadha. Caqasni kun immoo dhuguma Itoophiyaanonni yeroo sana waaqayyoodhaan kan beektudha. Kan beekanii fi seera Ooriitii fudhachuudhaan ijoollee waaqayyoo jedhamanii akka isaan jiraachaa turan kan nutti agarsiisudha. Ittiyyumaan akka ijoollee Itoophiyaa miti jechuudhaan saboota sanaa ol Itoophiyaa taasisuudhaan waaqayyo jecha isaa qulqulluudhaan dubbachaa jira jechuudha. Ba'uunet kun baay'ee nama dinqisiisa. Saboota waaqayyo kanneen jedhaman isaanii olitti fakkeenya ta'uudhaan akka isaan ittiin barsiifaman jechuudha. Ilaala. Saboota waaqayyo warreen jedhaman sun mataan isaanii kan isaan ittiin barsiifaman saboota Itoophiyaa kanaan fakkeenya taasifamuudhaan kanaan barsiifatamaniiru. Innaa kun dhuguma waaqayyoon biyyi keenya kan beektuu ta'uu ishee nutti agarsiisa. Dabalataanis immoo mootittii Saabaa haa ilaallu. Kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti ibsamteetti lammaffaa seenaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 kan jiru qofaa kaasnu isin bakka adda addaa dubbisuu dandeessu. Mootittiin Itoophiyaa kun ogummaa Solomoon naggaadota bara sanaa argaa waan turteedhaaf tokko mana qulqullummaa inni ijaaree lammaffaa mana isaa inni ijaaree kun akka addunyaatti baay'ee taphatamaa waan tureef ogummaan isaas dabalata. Kana ilaaluudhaaf gara isaa deemuudhaaf kaate. Innaa yeroo deemtu waa'ee isaa gaafa agartu kan isheen dubbatte kitaabichi barreessanii arganna. Maal jedhaa? Fuuldura waaqayyo gooftaa keetti mootii akka taatuudhaaf teessoo isaa irra si kaa'uudhaaf kan jaallate waa gooftaan kee waaqayyo kan eebbifame haa ta'u jechuudhaan dubbatti. Ilaala. Kan dubbatte mootitti Itoophiyaa. As Itoophiyaa irraa bahuudhaan gara sanaa deemte jechuudha. Ingilii jecha kana dubbachuu kan danda'u unkaan nama reefu amantaatti seenaa turuuti baay'ee amantaa keessa nama turedha. Sirriitti waa'ee waaqayyoo kan beekuudhaa fi jireenya mataa isaallee waaqayyoo jedhaan nama taasisedha. Haala kanaatiin hojii nama tokko
ogummaa nama tokko arguudhaan waaqayyoon galateeffachuun ba'uunet kiristaanummaa guddaadha kun. Indiin nuti kiristaanonni guyyaa har'aa maal goona yoo ogummaa tokko agarree yookiin beekumsa nama tokko waa tokko osoo agarree beekumsa osoo agarreetu namicha jajna malee waaqayyoon hin yaadannu nu tochaadha. Isheen garuu nuun ol kan jirtu baay'ee kan fagaatte waaqayyo jira walitti dhufeen ishee baay'ee cimaa waan ta'eef amantaan ishee guddaa waan ta'eedhaaf maal jetteetti fuuldura waaqayyo gooftaa keetti moota akka taatuudhaaf teessoo kanarra kan si kaa'uudhaaf kan si jaallate gooftaan kee waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Unkaan waaqayyoon beeku aangoon kabajni ogummaan kan kennamu waaqayyo irraa ta'ullee mootii beektedha. Dabalataan maal jetteetti waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u jechuun nama xaa'otii waaqessuunis kan dubbachuu kan danda'u. Namni xaa'otii waaqessuudhaaf waaqayyoon hin beekne sirrii masaa waaqayyoodhaan hin beeku. Kun garuu amantaa waaqayyo keessa waan jirtuudhaaf waaqayyo kan eebbifame haa ta'u jechuudhaan amma kanaatti dubbachuu dandeetti jecha akkuma raajotaatti. Innaa kun kan namatti agarsiisu ba'uunis Itoophiyaan biyyi keenya kakuu moofaa keessatti sirriitti waa'ee waaqayyoo kan beektu ta'uu nutti agarsiisa. Kakuu haaraa keessaas immoo ilaallu Duukaa Bootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 faatti kan barreeffame xu'aashiin Itoophiyaa sun Yerusaalem sagadaadhaaf yeroo deemu kan barreeffamedha. Maal jedhaa? Kunoo ajajaadhaa fi xu'aashii mootii Itoophiyaa hin deekkee jedhamte galii ishee hundas kan hoogganu namni Itoophiyaa tokko sagaduudhaaf gara Yerusaalem dhufee ture yeroo deebi'us konkolaataa irra taa'ee kitaaba raajisaas dubbisaa ture jechuudhaan dubbata. Gara maalii gara Yerusaalem maaliif sagaduudhaafi namni sagaduudhaaf gara Yerusaalem deemu jalqaba waaqayyoodhaan nama beekudha. Malee osoo hin beekin sagaduun hin danda'amu. Dabalataan jarri kun mataan isaanii nama amantaa isa keessa hin jirre gara mana qulqullummaa Yerusaalem galchuu hin danda'an. Egaa akkuma seenaadhaa akkuma beekamu yeroo sana kan ture manni qulqullummaan Zerubaabeliin kan ijaarame tokkichadha Yerusaalem jechuudha. Isaan kan waaqayyoodhaan kanneen beekan saboonni adda addaa dachee kanarraatu sagaduudhaa yoo barbaadan aarsaa dhiyeessuu barbaadan gara sanaa deemuu qabu. Innaa addunyaan guutummaa achitti ol ga'a jechuudha amantaa waaqayyoo kanneen qabaatan. Warreen dhannan qabataniidhaaf amantaa keessan jira garuu unkaan Yerusaalem deemanii sagadu mana sanayyuu seenuu hin danda'an. Mana qulqullummaa isaanii seenan. Kun bakka baay'eetti ibsameen fakkeenyaaf hojii Duukaa Bootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 27 kan jiru qofallee yoo ilaalle Phaawulosin yeroo himatan maal jedhaniiru lammiiwwan Giriikii namoota Giriik mana qulqullummaa kanatti galchee mana qulqullummaa kan xureessee jechuudhaan himatan. Ilaala galchuu wanta hin danda'amneedhaaf bargit qulqulluun Phaawulos hin galchine qabatee Yerusaalem deemalee isaan galchine isaan garuu cimsuudhaaf jecha qofa maal jedhaniiru seera isaanii wanta beekaniidhaaf amma kanatti dubbataniiru. Kun mana qulqullummaa isaa namni sagaduu hin dandeenye seenuu akka hin dandeenye namni dhannan qabanne namni amantaa waaqayyoo hin qabne seenuu akka hin dandeenye kan agarsiisudha. Innaa yeroo kana garuu lammii Itoophiyaa kun sagaduudhaaf kan deeme itti kitaaba dubbisaa kan ture. Gara fuddaatti ilaalla. Kitaaba dubbisaa kan turedha. Kitaaba raajii Isaayyaas boqonnaa 53 dubbisaa kan turedha. Innaa kun kitaabni dursa akka Itoophiyaa jiru dabalataan amantaan waaqayyoo durumaa kaasee Itoophiyaa keessa kan jiru ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Isa booda kan nama dinqisiisu kakuu haaraatti jechuudha. Israa'eloonni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti ilma waaqayyoo mitachuudhaan yeroo isaan fannisan duukaa bu'oota waaqayyoo isaan ari'atan warreen dura ormoota turan immoo kan akka Roomaafaa fi alagoonni warreen biroo duukaa bu'oota simachuudhaan jechuun akkuma deeman simatu osoo hin taane ajjeesuudhaan dursa ajjeesuudhaan booda garuu amantaa kana kiristaanummaa fudhataniiru. Addunyaan baay'ee duukaa bu'oota dhiiga dhangalaasuudhaan booda garuu kiristaanummaa fudhataniiru. Itoophiyaan garuu kakuu moofaa keessatti waaqayyoodhaan beekuudhaan kakuu haaraattis immoo kallattiimaan seera waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan nu barsiise kiristaanummaa duukaa bu'aa tokko osoo hin ajjeesin biyya fudhate ta'uu isheedhaan addunyaarraa adda ishee taasisa. Ba'uunet baay'ee nama dinqisiisan baay'ee jechuudha. Biyya tokkitti addunyaadha jechuudha. Kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa walitti qabachuudhaan kan jirtu tokkittiidha. Dabalataan guyyaa har'aa mataasaa yoo ilaalle ba'uunet kitaabni qulqulluun haala sirriidhaan hiikamee kan barsiifamu yoo jiraate Itoophiyaa keessadha. Itoophiyaa keessaa immoo iddoo kam mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessadha. Kana waltajjiitti guddisnee iddoo kamtu dubbachuudhaaf itti sodaannu. Baay'oolii kitaaba qulqulluu baachuu danda'u. Garuu maalummaa isaa beekanii hiikanitti kan fayyadamtu tokkittiin biyyi Itoophiyaadha. Achi keessaa immoo mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoodha. Innaa amma kanaattidha.
biyyoota kitaaba qulqulluu irratti barreeffaman keessaa Itoophiyaan ishee hangafaadha. Jalqaba kitaaba qulqulluutti biyyi barreeffamtoo jiraatte Itoophiyaa kan jedhudha. Nama dinqisiisa boqonnatti seera uumaa boqonnaawwan jalqaba keessatti jechaadha. Waa'ee gannataa yeroo ibsu Musee biyya keenya kaaseera. Dabalataan maqaan ishee si'a 40 ol iddootti waamame. Waamamuu qofa ammoo osoo hin taane biyyi Gibxi kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti waamteetti. Roomaan waamamteetti. Jarreen kun kan waaman gaarummaatti miti. Hamminummaattiidha. Xaawutii waaqessuutti yookiin ajjeesuutti yookiin immoo ari'achuutti kanatti waamaman. Itoophiyaan garuu qajeelummaadhaan Israa'eloota olitti kan waamamte biyya tokkittiidha. Innaa biyyi keenya amma kanaatti kitaaba qulqulluu wajjin walitti dhufeenya kan qabdudha. Egaan akkas yoo ta'e kitaabni qulqulluu kun gara Itoophiyaatti yoom hiikame akkamitti hiikame kan jedhamu mee gaggabaabsinaa ilaallu. Inni kun seenaa Daawitiif Salomoon jiraan kan wal qabatudha. Egaan akkuma beekamu seenaa lattichaadha. Naannoo bara addunyaa bara 4481tti Daawit boqoteera. Solomoon bakka isaa bu'ee. Solomoonis waggaa 40 kan bulchee bara mootummaa isaa keessa waggaa 4ffaadhaatti mootittiin Itoophiyaa kun gara Yerusaalem deemteetti. Turtii achi taasisuudhaan Minilik tokkoffaa ulfoo'uudhaan gara Itoophiyaatti deebiteetti gaggabaabsinee kan seenaasa. Minilik tokkoffaan Itoophiyaatti guddatee umurii isaa waggaa 22ffaatti gara kam deemeera? Gara abbaa isaa deemuudhaan Yerusaalem waa'ee sirna mootummaa, waa'ee sirna horiitii guutummaatti waggoota baay'eedhaaf achi turuudhaan qo'atee baratee achumatti abbaan isaa kanneen mootii ta'uudhaaf yaadullee Minilik maal jedha? Harmeen koo deebii kottu netteetti yeroo jedhu Solomoon achumatti aangoo mootummaa taasisee aangoo mootummaadhaan isa muudee saboota Israa'el negedii hundumaa keessaa namoota 1,000 dabaluudhaan naannoo namoota 12,000 keessaa beektotni barsoonni garuu naannoo namoota 318 kanneen ta'an qabachuudhaan kan akka lubicha Azaariyaas fa'aa gara Itoophiyaatti dhufaniiru. Yeroo kana taabota Tsiyoon qabachuudhaan Itoophiyaatti dhufaniiru. Egaan kana booda dhagaa afaan jarreen kun afaan isaanii afaan Hibruudha. Mootichis afaan Hibruu barateera. Minilik tokkoffaan jechuudha. Jarreen kunis immoo gaafa dhufan afaan Giizii baratanii kana booda afaan Giiziidhaan kan jiru kitaabilee kana gara afaan keenyaatti jiruu danda'aniiru. Hanga bara Solomootti kan barreeffamanii kanneen turan kitaaboleen sun jechuudha. Akkuma fakkii kanneen jiran bara kanadha. Mooticha Minilik lammaffaadhaan saboota Israa'el warreen dhufan duukaa qabatamuudhaan gara Itoophiyaatti kan isaan seenanii. Kunis immoo naannoo bara 950 dursee kan ta'edha. Booda jarreen kun dhufuudhaan afaan kana baratanii booda jaarraa 10ffaa yookiin immoo dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 900 keessa kitaabni qulqulluun yeroo sana kanneen turan hanga bara Solomootti barreeffamanii kanneen turan gara afaan keenya gara afaan Gi'iziitti hiikamaniiru. Egaan jalqaba kan kaasne akkuma yaadannu guyyaa jalqabaadhaan kan kaasne hiikkaan jalqabaa akka addunyaatti kan beekamu sabtuu heejanti kan jenne hiikkaa abbootii 70dha. Inni kun kan taasifame naannoo bara 284dha. Innaa kan Giizii kun garuu gaafa laallu bara 900ffaatti kan taasifame yommuu ta'u biyyaans naannoo waggaa 660 dursuudhaan kitaabni qulqulluun afaan biyya keenyaatti hiikameera jechuudha. Kanaafuu akka addunyaatti hiikkaa jalqabaa jedhamuudhaan kan beekamu jiraate afaan Giiziitti kitaabni qulqulluun afaanota addunyaa jiran keessaa jalqaba kan hiikame afaan kanattidha. Egaan isaan kun lubicha Azaariyaasiin durfamanii kanneen turanidhaan kan hiikamanidha. Bargit kitaabni qulqulluun kun kallattiimaan afaan Hibruurraa akka hiikameedhaaf agarsiistonni baay'een ni jiraatu. Kitaaba machuu keessatti yoo ilaalle fakkeenyaaf afaan Hibruudhaan kan jiru yookiin afaan Ibraayisxiidhaan kan jiru kallattiimaan osoo hin hiikin namoonni kun kan isaan ka'an ni jira. Fakkeenyaaf Adoonaay kan jiru ni jira. Elohee, Tsabaawot kan jedhan kun hundumtuu ni jira. Adoonaay gooftaa jechuudha. Eloheen waaqa jechuudha. Tsabaawot kan humnootaa jechuudha. Isaan kun kitaaba qulqulluu keenya keessa guyyaa irraa mataa isaan nama jiru jechuudha. Innaa isaan kun jecha Ibraayisxii garuu osoo Giiziitti hin hiikamin kallattiimaan kan isaan ta'anidha. Innaa kun agarsiistu maalidhaa? Kitaabichi afaan Ibraayisxiirraa kan hiikame ta'uusaa kan agarsiisudha. Kitaabileen Solomoon booda barreeffames immoo yeroo adda addaatti gara Itoophiyaatti galaniiru. Yeroo booji'amuu saboota Israa'el naannoo bara 586 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Naabukedonosor yeroo saboota kana biyya sanatti geggeessu raajiin Daani'el
bara sana biyyachumatti barreeffameera. Bara mootii isa booda immoo saboonni kun gara biyya isaaniitti yeroo isaan deebi'an waggaa 70 booda jechaadha. Kan akka Nehimiyaa, Izraan fa'aa kitaaba funaanfataniiru. Zerubaabel mootii ta'ee jetti. Manni qulqullummaa isaaniif ijaarame. Kitaaboleen saboota jiran immoo yeroo sana kan isaan gara Itoophiyaatti seenanidha jechuudha. Kun seenaa ni qaba. Saboonni kun yeroo isaan gara Baabiloon bu'anii Itoophiyaanonni asii amantaa waaqayyoo waan qabanidhaaf obbolaawwan isaanii kanneen ta'an akkuma isaanii waaqayyoodhaan kan waaqessan gara sanatti isaan bu'an. Isaan kun immoo akkam taatanii jedhanii dabdaabbii yookiin xalayaatti ergu Itoophiyaanonni jechuudha. Kana booda nagaa keenyadha, seera keenya hin dhiisne, kitaaboleen keenya badaniiru. Asitti kan nuuf barreeffame raajiin Daani'el kunootii jechuudhaan raajii Daani'el Itoophiyaatti erganiiru. Inni kun afaan Aramaayikiin kan barreeffamedha. Boodas immoo bara Zerubaabel yeroo nagaan bu'u jechuudha. Kitaaboleen barraa'an gara biyya keenyaatti seenanii jechaadha. Kana booda kitaaboleen kakuu haaraas immoo isuma booda hanga jaarraa shanaffaatti galaniiru. Abbaanii Salaamaa akka isaate biraan kitaabolee kakuu haaraa jaarraa afuraffaa keessa kanneen jiran hiikaniiru. Gara afaan Giziitti hiikaniiru. Bara jaarraa shanaffaa keessa immoo warreen qulqulloon sargan kutaalee biyyaa adda addaa baqachuudhaan gara Itoophiyaa dhufan illee kitaabolee afaan dabalatanii guutummaa isaa afaan Giziitti hiikuu danda'aniiru. Egaa walumaa galatti afaan Giziin kana kan fakkaatu yommuu ta'u, afaan Amaariffaa isa kan ilaaluudhaaf immoo bara 1816 dhaloota Kiristoosiin booda wangeelonni arfan afaan Amaariffaatti. Waggaa 5 booda immoo bara 1821 jechuudha. Kakuun haaraan guutummaan isaa afaan Amaariffaan. Waggaa 11 booda immoo bara 1832tti kitaaboleen qulqullaa'oo hundi isaanii afaan Amaariffaadhaan maxxanfamaniiru. Isa boodas immoo bara 1978tti beektonni Itoophiyaa lammii afaan Hibiruudhaaf Giriikii beekan wajjirraan kitaaba kana irra deebiidhaan maxxansaniiru afaan Amaariffaadhaan. As yoo isin immoo bara 1953 yaawwee Xaaliyaan dhaabudha jechuudha. Yeroo har'a harka baay'ee kan jiru kitaabni qulqulluun maxxanfameera. Bara 1980 immoo yeroo sana Paatiraakii kan turan Eebbisaa Nurraa Bulu. Abbaa Takilaa Haayimaatiin kitaabni qulqulluun guutuun maxxanfame. Kana booda kan biroos immoo afaan biyyoota keenyaa kan akka afaan Oromoo, afaan Tigreeffaa, afaan Walaayittaa, Sidaamaa, Guraagee, Anyuwaakii fi kanneen biroottis hiikamaniiru. Kanadhaa hiikaa walumaa galatti egaa akka addunyaatti gaafa walitti qabnee hiikaa ilaallu kitaabni qulqulluun afaan adda addaatti hiikamuudhaan kitaaba jalqabaati. Naannoo afaan 2123tti guyyaa har'aa hiikamuutiin kitaaba afaan baay'eetti hiikame jedhamee adda durummaadhaan kan waamamudha jechuudha. Egaa walumaa galatti waa'ee hiikaa kitaaba qulqulluu kan afaan biyya keenyaa hojjetaa kan jirus kan biyya alaas kana fakkaataa kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannu waa'ee qannoonaa akkasumas lakkoomsa kitaaba qulqulluuti. Isa kana kutaattaanuun qabannee dhiyaannaa. Har'aa akkasumatti nu ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyo isintutti gaarii galanni waaqayyoof.